Diddamii sagal irra kan jiru baafadha. Tarii namoonni ishiitii muraasa gidduu jira piriintii kan ta'e hin fudhanne yoo jiraattan daakun hirkaa fudhadha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irra kan jiru nan dubbisa. Ani biqilaa sanyii of keessaa qabu isiniif nan kenna. Ameen. Harka fuunee kadhanna. Ani biqilaa sanyii of keessaa qabu isiniif nan kenna. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Gooftaa Waaqa hundumaa olii jabaa jabootaa ati Waaqayyoodha eebbifami. Ati Waaqayyoodha eebbifami. Kaleessa situ ture, amma situ jiraata, darbee situ jiraata, barbaraan eebbifami. Jabaa jabootaati ati eebbifami. Amma immoo ulaa Waaqaa tarsaasi, samii tarsaasi, dubbii kennutti dubbadhu. Sagalee kennu tajaajili. Namoonni baratan kun ija haa godhatani. Ija haa godhatani. Ija qabatamaa dhalootaaf ta'u, ija ulfinaa haa godhatani. Dubbii kennu tajaajili maqaa Yesuusiin. Noora. Arra kutaa lammaffaa itti fufna. Kutaa lammaffaa arra barannu torban ija godhachuu irratti waan xixiqqoo tokko dudubbadheen ture. Akkamitti ija godhachuu akka dandeenyu yoo maal goone iji nurraa argamaa kan jedhu kaaseen ture. Barri nuti amma keessa jirru kun bara wanti hunduu rakaseera. Waldaan kiristaanaa, tajaajilli, amantiin wanti hundumtuu yeroo itti rakase keessa jirra. Yeroo wanti hundumtuu itti rakase kanatti namoonni afurri isaanii rakasee jira, jilbi isaanii rakasee jira, jireenyi isaanii rakasee jira. Abdiin hin jiru. Garuu nan amanaa isin warra dhalootaafis eebba ta'an warra Waaqayyoon ulfeessan hin taatu. Namni amane guddisee amina jedhatu. Dhuguman jedharra deebi'ee isin warri torbanootan barsiisutti buftanii dhaggeeffattan isin numarraa ijiin argama. Jalqaba uumamaatti gaafa deebinu Waaqayyo gaafa waan hundumaa uumu gara biqiltootaatti, gara namaatti, gara horiitti acha dhuftan olaaltan waan sanyii of keessaa qabu. Uumama 1:29 kuni ani biqilaa sanyii of keessaa qabuun isinii kennee jedha. Ani biqilaa sanyii of keessaa qabuun isinii kennee. Uumama 27:28 irratti immoo Waaqayyo ija midhaanii gobbuu siif kennu jedheetu yeroo jaarsis eebbisu agartu. Dhalli namaa sanyii hin qabu taanaan abdii hin qabu. Ijin jiru taanaan namnis abdii hin qabu, dhaloonnis abdii hin qabu. Kanaaf bara dhuma ishee dhumaa nuti keessa jirru kana yeroo amantoota irraas agalgaa'ota irraas iji dhibeedha. Baalli yeroo fulfina yoo fakkaate iyyuu gaariidha. In harcaa garuu nama hundumaarraa iji abdii kennu dhibee waan isaan abdii hin qabdu, amantoonni abdii hin qaban. Kana darbee immoo waan tokko gaafa ilaalu Waaqayyo iyyuu nurraa abdii waan qabu natti hin fakkaatu. Museen yeroo saba sana gorse Waaqayyo isin abdachaa jira kana garaatti qabadhaa jedhe. Isin abdachaa jira. Kanaaf jireenya keenya keessatti abdiin dhalootaa hin jiru taanaan, waldaan abdii hin qabdu taanaan, namni abdii hin qabu taanaan gaarii miti. Kanaaf egaa akka waldaa kiristaanaatti akkamitti ija godhachuun akka nurra jiraatu torban mata duree tokkoffaa irratti kaaseen ture. Ija godhachuu kan dandeenyu mata duree afurratti haasofna. Tokkoffaa irratti ija godhachuu kan dandeenyu yoo Waaqayyootti qabamnee jiraanne, dubbii Waaqayyootti qabamne yoo jiraanne duwwaa iji ulfinaa nurraa argamaan jedhe. Biyya lafaa kana keessa yeroo jiraattan namoota Waaqayyo uume hundumaa hin agartu. Garuu Waaqayyo uumama kan hundumaaf abbaa miti. Waaqayyo uumaa nama hundumaati malee abbaa nama hundumaa miti. Namoota inni uume kana gaafa agartan inni Waaqa hin qabaannes yeroo milkaa'u, inni Waaqa qabus yeroo rakkatu wantoota baay'ee agartu. Waan isin hubachuun sirra jiraatu garuu milkaa'ummaan har'a mul'atu milkaa'ummaa borii miti. Yeroo baay'ee namoota kan dogoggorsu isa kanaan. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 15
lakkoofsa 1-8 iddoo 5tti qoodee sin agarsiisame isheedhuma torbanarraa addaan kute sana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 1-8 kan jiru. Yeroo Waaqayyo wajjin jiraannu maal akka fakkaannu, namni Waaqayyo irraa adda bahe maal akka fakkaatu, namni immoo Waaqayyo wajjin jiru maal akka fakkaatu ilaala dubbiin sun. Tarii as keessatti warri ishiitiin simbira jiru achirraa bal'inaan ilaalaan waaman xinnoon dubbadha wanta ta'eef. Mee tokkoffaa irratti maal jedhaa? Mukichi wayinii inni dhugaan anaan. Ameen. Mee na duukaa jedhaa. Mukichi wayinii jedhame. Inni dhugaan Iyesuus jedha. Dabalaatee bantoo ishee warqatti naa dubbisi 15:1-8tti. Amma sirra deebi'ee jedhame mukichi wayinii inni dhugaan tokkoof tokko Iyesuus qofaadha. Ameen. Yesuus mukichi wayinii dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa hin mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatu irraa hin qeexxaa. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabadhaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadhaa. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofii isaa ija godhachuu hin dandeenye. Isinis anatti qabattanii yoo jiraachuu dhaabaattan ija godhachuu hin dandeessani. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu, ani isatti jiraadhu, isa ija baay'ee kan godhatu, anatti gargar baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama, hin gogas. Damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti hin naqu, hin gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbiin koo isin keessa yoo jiraate, waan feetan hin kadhattu isiniif hin ta'a. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessanis, bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo in argama. Ameen. Kun jecha Yesuus ofii isaatti dubbateedha. Yesuus fakkeenyatti fayyadamee ofii isaa akka muka wayiniitti abbaa isaa akka isa mukicha dhaabe eegutti. Duuka buutota warra hafuuraa dibaman immoo akka dameewwan wayinii ija godhataniitti ibsee ture. Yesuus hojii fakkeenyaa isa muka dhaabe eegu yommuu ibsu, muka wayiniitti maxxananii jabaatanii dhaabachuun barbaachisaa ta'uusaa agarsiise. Muki baay'eetu jira. Inni dhugaan garuu tokkicha jechuudha. Muka dhugaa kanarratti kan biqilu qofatu mukichaa wajjin hafee jiraata. Isa duukaa kan biqilee yookaan isa dugda duubatti kan biqilee carraa guddachuu hin qabu jechuudha. Ibsa achirra jirudha. Muki wayinii abdii kan ta'u yeroo baay'ee mukoota baay'een agartu. Sunis muka, kunis muka, kunis muka. Iyesuus waa'ee muka sanaa gaafa haasa'u ani mukicha wayinii isa abdii namaa kennuudha jedhe. Mukicha wayinii isa abdii namaa kennu kan biraan hin jiru, sun hin jiru, kun hin jiru, ana duwwaadhaa ittiin jedhe jala muree itti hime. Lammaffaa irratti achumatti waan 5 qaba isiniin jedhe. Lammaffaa irratti lakkoofsa 2 gubbaa kan jirudha. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundinuu hin muramaa jedhe. Mina duukaa jedhaa dameen jedhame. Utuuma Yesuusitti jiru ija godhachuu dadhabee faarfataas haa ta'u, amanaas haa ta'u, agalgaayis haa ta'u, karaa hin beekamne muramaa'edha. Dabalaateedha. Lakkoofsa 2 irra naa deemee dhaggeeffadhaa. Lakkoofsa 2 duwwaa bareechaati. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa in mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa hin qeexxaa. Dhaggeeffadhaa. Namni anaa wajjin tokkummaadhaan jiraatu anis isumatti tokkummaa qabu hundumaa isaa wajjin nan jiraadha. Inni anaa wajjin jiraatu ija danuu hin godhata. Sababiin isaas inni anarraa gargar baatanii matumaa gochuu hin dandeessan. Dameewwan kun jechuunis duuka buutonni isaa amanamoo ta'an fakkeenya amala Yesuus hordofuu yookaan mootummaa Waaqayyoof kan malu yoo gochuu baatan isa biraa deebi'uun isaanii salphachuun isaanii hin hafuudha. Har'a gaaffii guddaan waldaa kiristaanaa isa kana. Dameedha. Mukichumarra jira itti gargar hin baane, gogee irraa hin harcaane, gogee irraa hin kufne, achuma keessa jira, ija garuu hin qabu.
Har'a namoota baay'ee kan goomsaa jiru isa kanaadha. Amma namoonni kunis namoota hedduudha. Kumaatamaan lakkaa'amuu dandeessu. Hammi kun waldaa keessa baay'atee ija hin qabu yoo ta'e, maqaa Yesuus waamnaa ija hin qabnu yoo ta'e, isin muraa jedhe nama sifiraajee keessan ilaalitu Waaqayyo si haa eegu jedhin. Nama baay'eetu muramee karaatti hafaa jira jedhin mee Waaqayyo si haa eegu jedhin. Har'a isin hin galu. Lallaba kana booddee garuu waan ofirratti agartan qabdu. Faarfannee ija hin qabnu taanaan, lallabnee ija hin qabnu taanaan, yeroo baay'ee namoonni gara waldaa kiristaanaa dhufuu maaliif sodaatoo jettan, isin warri achi iyyuu sirrii mitii nuun jedhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo waa'ee warra akkasii gaafa dubbatu, nama tokko gufachiise dhagaan daakuu morma isaatti hidhameetu ujjuma galaanaa keessaa bu'uudha. Nama tokko isa gufachiise dhagaa daakuu ittidhaa galaana keessa buusaa jedha. Gaaffiin asirratti jiru guddaan maanni, du'aa galaana keessa maa buusuudha, maa dhagaatti hidhuudha. Amala bishaanni yoo nama nyaatu reeffa hin baasa, hin gata. Inni kun garuu nama gufachiise reeffi isheellee hin argamin jechuudha. Waaqayyo akkas hin godhin. Amiin hin jettanii. Nama harka qabi haadhoo koo Waaqayyo si haa eegu jedhee. Kanaaf utuma faarfatu, utuma raaju, utuma lallabu ija hin qabu yoo ta'e, mukundinuu maal isaatiin beekama? Maal isaatiin beekama? Baala isaati mitiire? Baala isaa moo ija isaati? Lakki baala isaati. Isin akkamitti beektu muka ija moo baalaan beektu? Nama keessan na ilaaliiti akkamitti warri katamaa kana garuu muka isin beektan isin abukaadoo faa malee. Muka baay'ee warra katamaa muka baay'ee hin beektan. Muki kamiyyuu maaliin beekama? Ija isaatiin beekama. Ija hin qabu yoo ta'e nan muraa'e. Amma bara kana ifama naa godhaa. Dorgee waldaa kiristaanatu baay'ata malee iji hin jiru. Fiigicha. Hammam fiigan immoo badhaas hin jiru akkaataa isaa sana yoo xumuruu baatan. Ija hin qabdu taanaan utuu mana bira jiraattuun si mura, utuma lallabduun si mura, utuu faarfattuun si mura, utuma waaqeffattuun si mura. Sadaffaa. Achumatti maal jedhe lakkoofsa na keessatti? Anatti qabamaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadha. Anatti qabamaatii jiraadhaa. Tokkoffama jalatti kan jiru. Jireenya mana Waaqayyoo keessaa jireenya demokiraasii dhugaati. Waaqayyo maal jedhe? Warra na ulfeessan nan ulfeessan. Iyyaati mee sabi kun wal duukaa Waaqayyo jedha. Warra isa ulfeessan hin ulfeessadha. Dabalaateedha Waaqayyo jedha. Warra isa ulfeessan hin ulfeessadha. Jarana waan keessan gaafa guutu akkattis ni simmuruun beektan. Kanaaf maal jedha? Anatti qabamaatii jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadha. Ameen. Na wajjin hafaa, isinii wajjin hin hafaa. Kaleessa obboleettii tokko sagantaa fayyinaa dhuftee turte. Sagantaa fayyinaa gaafa dhuftu garuu waan gaafadhe, fayyina iddoo biraa hin yaalle naan hin yaalleetti. Iddoo biraa immoo keessa dhufeeraan nan maal godhu reetti. Waldaa sin dhuftii mana qaallu sinnatti. Anatti qabamaa jiraadha, anis isinitti nan jiraadha. Ani wanta abbaa koo irraa dhagaye hundumaa isin nan hubachiisa. Isin michoota kooti. Ana wajjin yoo jiraattan ani isiniif abbaadha. Achumara jira. Ani waan hundumaa isin nan hubachiisa, isin michoota yoo na wajjin jiraattan. Barammaa kana dhugaan isin jedhama waan tokko gaafa ilaaltan isin kofalchiisa. Yoo kana urgaa hin saarran ta'a. Jara tokkotu diraaftii buufatu. Diraaftiin sunis ammuma garaa isaanii gagaa. Innaa eega bu'ee raawwate booddee hin eebbifannadhan. Yaa Waaqayyo diraaftii dhiyaate kana nu eebbisi. Jarri kun kan keenya moo kan jaraati? Maqaa abbaa kee diraaftiitti waamte gadheen. Yeroo tokko fiildii keenyatu nu aarsa. Warri dhudhan illee Waaqayyo dhugaatii iyyameera dhugaa. Dhugaatiin iyyamamaadha. Dhugaatii hin dhowwine Waaqayyo dhugaatii iyyameera.
Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 5-6 irra jira. Akkatti Waaqayyo dhugaatii iyyame achirra jira. Isin iyyamameera dhugaa. Waaqayyo dhugaatii hin dhowwine. Seeratti godhe malee hin dhowwine. Dhugaatii hin gammaddan miti. Isinittan himaa akkas hin gammaddanitti. Dhugaa jedhe Waaqayyo. Macaafa fakkeenyaa 31:5-6 ilaala. Dhugaatiin iyyamameera. Dhugaa. Seera qaba. Garuu maal jedhe? Namni du'atti dhiyaate haa dhugu. Kanaafuu warra du'atti dhiyaate warra du'atti dhiyaateera warri duddan du'a. Lafi nuuf asirratu wallana qulqullaa'u. Inni kana godhe Waaqayyoon dhowwine. Namni du'atti dhiyaate haa dhugu. Kan jireenyi itti hadhoofte haa dhugu. Mee warri du'atti dhiyaatan nama tokko isin dhuguu dandeessu. Hin gammaddan miti dudu'aa warri duddan. Maa Waaqaa waldaa balleessitu. Kan jalqaba amma gammaddan amma aaraa. Yeroo tokko Goojjoo jedhamu jalduu. Ituman tajaajilu lallaba kana tajaajile. Namichi tokko wantee ka'ee dhaabate. Iyyaasuuf guddisaanii hin dhuginaan hin jette laata Finfinnee dhufa akkanitti barsiise. Achi gaafan warri duddan du'aa maqaa Yesuusiin jedhu. Maal jedhaa ijoollee kun jedhee taa'e. Namooti baay'een nama agalgaa'ima tokko kana na gaafateera. Baas yeroo baay'ee waa'ee dhugaatii irratti dubbattaa. Dhukku Waaqayyo koo bishaanitti dabalii yeroo garaan keessa dhukkubu dhugi jedhee Phaawulos Ximootiyoosin jennaan dhukkuba qabda taanaan dhugi ani fayyeera. Warri dhukkuba qabdan dhugaa. Mee warri Yesuusin fayyitan. Nama tajaajila keessa na ilaaliitti fayyaadha moo dhukkubsataadha ta'een. Warri dhukkuba qaban bishaanitti dabalanii maal ta'an? Warri fayyaanoo. Mee namni fayyaan. Amma ammi kun hin dhugu. Hin dhugu. Ammi kun hin dhugu. Ituun galgala lallabi abbaa isaa nan bara abbaa dhugu. Amma guyyaadha wanta tataan hin dhudhan dhugum. Anatti qabamaa jiraadha. Ani isitti nan jiraadha. Waaqayyotti qabamanii jiraachuun seera isaa eeguudha. Afuraffaa irratti isin damoota jala mure. Ameen. Isin damoota. Waan tokko cikiin qabdan isin maali? Dameedha. Isin hundees miti. Isin jirmas miti ati dameedha. Yeroo tokko akka jirmaa taana. Mucaan tokko ka'eera ani waaqa. Ani waaqa. Warri Keeniyaa namicha tokko ani Yesuus jennaani ittiin falmuu didan. Warra Keeniyaa Waaqayyo isaanii eebbisu. Ani Yesuusii jedhee kayo nama booddee buufannaan ittiin hin falmine. Dhaqaniitu mootummaadhaan Yesuusin arganneerraa nuufannis jedhaniin. Cikiin qabu. Eega eenyuun ta'e nan dinqisiifadhe jara ittiin hin falmines labsii irratti hin labsines abiyaata kiristaanitti isin iyyine eenyuun arganneerra. Yesuusin arganneerra akka Keeniyaatti maal nuu godhi nuufannis jedhan. Namicha jimmaadhaa ka'e ani waaqa jedhu kanas hiriira baanii fannifanne. Iwayyuu jaran. Mee nama gartan namichicha ani waaqa sadhu. Yaa. Isin damoota. Doggorina. Nama sibiraatiin girgirriin baay'isinatti dameedha akkuma dameetti taa'eedhin. Jirmicha murteessaan moo isini? Amma namooti baay'een ikkoo damoota akka ta'an irraanfataniiru. Waldaa kan rakkisu kana gargaarota kan rakkisu kana jaallattani jibbitanis isin damoota. Ilaa nama ofii isaatii waa gochuuf malu miti isin. Hidda sundees hin qabdan. Abdiin keessani sana qofa jechuu dubbachuu isaati. Damee jechuun maal jechuu akka ta'e asirratti agarsiisa. Isin jiraachuufis soorata jirmarraa argattu malee ofii waan godhattan tokko iyyuu hin qabdan. Isin damoota. Namooti baay'een dhugaadha. Amantootas ta'e agalgaa'ota na dabalatee tokko akka jirmaa taana waaquma taana. Isin damoota. Shanaffaa fi salumaa irratti jecha tokko jedhe. Kan hundumaa eegaa isa lakkoofsa 6 irratti naa dubbisu bifantu lakkoofsa 6. Namni anatti qabatee hin jiraanne
akkuma damee sanaa hin gatama, yaa hin gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti naquu hin gubatus. jalma muree jaaffaa irratti naa wajjin hin jiraanne yoo taatan, anaa wajjin waliin galle yoo taatan, walumatti qabeen ibiddatti sinne qaa'edha. nama dagaagee gidalaaliiti walii wajjin akka gubannu barbaadde moo maalumaan waan ani fattu maalumaan waan an gorsitu hedhimme jedha. walitti qabeen ibiddatti neqa garaan laafuuf arra kanatti taa'ira waluma duukaa dhumaa irra sodaataatu karaa deemee jedhan. nama sadii ta'anii karaa deemu sodaataa tokko gidduu jira. annan sodaadhaa gidduuna raffisaa jedhe gaafa karaa irratti aduun itti dhiitu karaa marra rafanii sodaataa isa raffisan gidduu raffisan. waraabessi immoo abshaalaa gaafa jara bira dhufu isa gamasii dhiisee isa gamanaa dhiisee isa sodaataatti quba kaa'e isa gidduutti asaaseetu na cuffachaa jiraan dubbatinaa jedhe. xinnoo maseellee yoo sokonsee du'a oole wayyu xinnoo masee sokonsaamee gubannaa ooltu mee lafuma jirtanii al tokko dammaqaa. engaddaa iddoo tokkotti hin dubbadde biyya tokko jira machaaraa biyya jedhamu naannoo Dambidolloo. namicha kaafinee tokkotu mootoraan deddeebi'a faayinaansi irra jira. mootoraan na fe'atee machaaraadhaa gabaa roobii na geesse kiiloomeetira 12.18 dudduubatti na fe'atee na geesse aqee gatamaa gallee mootorarraa na buusee galagalee na dubbise. nagaadhaa fayyaadhaa eessatti baddee eessaa baatee naan jedhe. amma kan na fe'atee dhaqe eenyu kan eessaa baate jedhu amma tuun kufee namichi kun na yaadanne. namoonni tokko tokko akkas lafuma jirruyyuu waan gochaa jirruyyuu waan beeknu natti hin fakkaatu. waan gochaa jirtan waan beektan natti hin fakkaatu. Waaqayyo walitti qabee ibiddatti sin naqin. Ameen hin jettanii. Dhugumaaf yeroo waldaa dhuftanis waan mana Waaqoo dhaqaa jirtan natti hin fakkaatu. yeroo faarfattanis waan Waaqayyoon faarfattan natti hin fakkaatu. dur jedhan illee nageenyu botaamanii faa beekan biran geenye. mootii tokko turedha mootii Itoophiyaa tokko maqaa isaas hin beeku. yeroo inni reediyoo keessa haasa'u kaanii dhaabatu jedhan. eewu mootichi warri bira qaqqabdan eenyudha? warri barasii. yeroo Sillaaseen haasa'u kaanii dhaabatu. waaqa caalamoo namicha caala. isin garuu yeroo Waaqayyo dubbatu iyyuu hin raftu. kanaaf walumatti qabeen ibiddatti sin neqaa. Waaqayyo nu haa eegu. Miidhamaan bara lakkoofsifnu miidhamaani bara lakkoofsifnu jira Yesuus kan nu boqochiisu. Rakkinaan bara lakkoofsifnu rakkinaan bara lakkoofsifnu rakkinaan bara lakkoofsifnu jira Yesuus kan nu boqochiisu. Miidhamaan bara lakkoofsifnu miidhamaan bara lakkoofsifnu miidhamaan bara lakkoofsifnu jira Yesuus kan nu boqochiisu. kutaa lammaffaa isaa irraatti fufna. kutaa tokkoffaa isaa darbe irraa kan citeedha kun. kutaa lammaffaa irratti akkamitti ija godhachuu dandeenya? tokkoffaa irratti egaa Waaqayyotti qabamne yeroo jiraannu ija godhanna. kutaa lammaffaa irratti akkitti ija godhachuu dandeenyu yeroo Waaqayyo namaaf kennetti gargaaramu. isheen kun qolfii dubbiiti. yeroo inni isinii kennetti gargaarama. dhibuu danda'a ta'a. wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 13 7-9. wangeela Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 9. Luqaas 20 lakkoofsa 9. Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5. irraan sini deebi'a. Luqaas 13 7-9. Luqaas 20 lakkoofsa 9. Isaayyaas boqonnaa 5 1-5. dhala namaa kan miidhu yeroo hundumaa
yeroo waaqayyo isaa kennetti gargaaramuu dadhabuudha. Batalee of jijjiiruu kan jedhu dhaabbataatti barumsaan waggaa guutuu kennaa jiru. Roobi galgalaa warri hirmachaa jirtan of jijjiiruu kan jedhu mata duree sadiitti qoodeen barsiisaa jira. Amma tokkoffaarra jirra achitti. Yoo of jijjiiruu baanne yeroon akkamitti akka nu gatu, lammaffaa namni akkamitti akka nu gatu, sadaffaa nuumtillee akkamitti akka of gannu ilaalaa jirra. Yeroon dhala namaatiin murteessituudha. Profeesara tokkotu waa haasaa dhiyoo kana miratu namni yeroo dheeraa silkii namaa wajjin haasa'ee gaafa xumuruu jedhe haasa'ee xumureetu wayi kaardii koon fixe jedhaa jedhe. Kan inni fixe kaardii duwwaa miti yeroo fixe. Namni yeroo yaadatu hin jiru. Waaqayyo yeroo kana sinaa yaadachiisu. Yeroon itti deebi'an jira, yeroon itti deebi'uu dadhaban jira. Yeroon itti qalbii jijjiirratan jira, yeroon itti qalbii jijjiirrachuu dadhabuun jira. Waan tokko isinitti himan. Yihuudaan Yesuusin gurguruu gaabbee boo'eera moo hin boonye? Waaqa sodaadhaa. Yesuusin gurguruu gaabbee boo'eera moo hin boonye? Boo'eera. Birrii sana immoo fidee Yesuusitti kenneera moo hin laanne? Laateera. Garuu araara maal hin taane? Hin arganne jalaa dhume lafa dheexaaxee du'e. Yihuudaan wangeela Luqaas boqonnaa 10 irratti nama 72 ta'anii warra seexana baasan keessaa nama tokko. Yihuudaan maqaa Yesuusin seexana baasee Yesuusin gurgurate. Kan inni ittiin seexana baase maqaa Yesuus, kan inni birrii 30tti gurgurate maqaa Yesuus. So utuu inni Yesuusin gurguruu araarri jalaa dhume. Yeroo jalaa dhume. Yeroon sin jalaan dhumin. Nama saara kanaa qabiichi yeroo waaqayyo sii kenne kun si jalaan dhumin ittiin jedhee. Yeroon salphinaafis ta'ee milkaa'ummaaf kan yeroo hundumaa argamu miti. Baay'een keenya garuu yerootti qoosuun bara keenya dabarsaa jirra. Isarratti qoosuun dabarsinu kana gaafa sammuun keenya nu dammaqe immoo imimmaan illee deebinee argachuu dhiisuu dandeenya. Dhala namaa hundumaaf yeroo murtooftee tokko kennamtee jirti. Yoo hubattee xiqqoo isaaf kennite yeroo kee kanaafi ati gargaaramteetta milkoofteetta. Yoo itti fayyadamuu baatte garuu salphina bara baraa gonfattaa ibsa sana. Yeroo waaqayyo nuu kennetti gargaaramne hin deebinu taanaan ijaan godhan. Hundumti keenya magaalaa guddoo tokkotti galuuf jirra. Har'a hundi keenya baadiyyaa jirra. Ameerikaas kan jiru baadiyyaadha. New York baadiyyaa xinnoodha. Washington DC baadiyyaadha. Finfinneen baadiyyaadha. Baadiyyaa keessaayyuu sagadeedha. Hundumti keenya guyyaa tokko katamaa tokkotti hin galla. Amiin. Mee warri katamatti ijaan arguu barbaaddan Waaqayyo karaatti sin hambisin. Kan abbaan keessii qopheesse katamaa bareedduu tokko. Kan harki namaan ijaar. Kan bara baraan keessa jiraattan. Isaan kan yeroo raammoon nyaatu ati kan abbaa kee halkanii guyyaatti faarfattu. Isaan kan yeroo abiddi nyaatu ati kan halkanii guyyaa abbaa keetti galateeffattu. Katamaan tokko si fuuldura jira. Hundi keenya achitti galuuf jenna. Mee Luqaas 13 kana ilaalaa. Luqaas 13 akka jedha waggaa 3 itti dadhabeen jarraa dhabeedha. Jiraataadha Yesuus. Waggaa 3 Anubistame gara nama nyaatu sagaleen kun 7 hanga 9. Waggaa 3 itti dadhabeen jarraa dhabe. Yommus namicha samaasii eeguun ilaa waggoota 3 muka kana irraa ija barbaaddachuudhaaf dhufee garuu homaa irraa hin arganne. Kanaaf muri maaliif lafa balleessaa jedheen. Namichi sun garuu deebiseefii yaa gooftaa mee waggaa kanaaf ammumaan naannoo isaa soqee xaa'ootti naquutti haa taa'u. Bara gertolee yoo ija godhateef ba'eessa yoo dide garuu in murta jedheen. Iddoo kanatti jalqaba namootatu gaaffii Yesuus hin gaafate. Amantootatu gaaffii amantootaati. Lakkoofsa 1-2 irraa ilaalaa. Gaaffii amantootatu Yesuus hin gaaffii gaafate. Yesuus jedhan eennaan warri Galiilaa tokko ituu Waaqayyoof aarsaa dhiyeessanii Pilaaxoos jaraaf aarsaa isaanii walitti makee dhiiga duwwaa godhee jara ajjeese jedhan. Eenyuuf aarsaa dhiyeessu?
Eenyuuf aarsaa dhiyeessu? Asin jirtan eenyuuf aarsaa dhiyeessu? Waaqayyoof. Pilaaxoos immoo jara maal godhe? Jaraaf aarsaa isaanii achumatti jara ajjeesee aarsaa isaaniitti dhiiga isaanii waliin makee. Waaqayyo humna hin qabu jechuu barbaade. Oolchuu hin danda'u. Maaliif aarsaa kana Waaqayyoof dhiyeessaa hoo jiru? Waaqayyoon falmuufi jennaan akka jedheen isinis yeroo Waaqayyo isinii kennetti hin gargaaramne taanaan akkana taatu. Waan lama keessatti duutu. Achuma gaaffii lammaffaa Yesuus deebisee isinis akkasuma hin dhumtuu ittiin jedhe. Namoota 18 bishaan Saaloom bukkeetti dhagaan jigee isaan fixe san sun waan isin caalaa cubbuu godhan isinitti fakkaata miti. Waa'u isinis yeroo isiniif kennametti hin gargaaramne taanaan akkasumatti hin dhumtu. Haaluma tokkoon xumuramtu jechuu barbaade Yesuus. Lakkoofsa 4 dubbisime. Hin dhumtu. Ituma teessanii laga Saaloom bukkee fayyina eeggattanii dhumuu dandeessu. Ituma aarsaa dhiyeessanii du'uu dandeessu. Lakkoofsa 4. Yookis jarreen kun 8 bishaan Silaa'oom bukkeetti masaraan dhagaa ol dheeraan jigee isaan fixe sun saba Yerusaalem jiraatan hundumaa irra caalaa kan yakkan isinitti fakkaataare? Waa'u ani isinittan himaa. Hundumti keessan yaada garaa keessanii geeddarachuu dhaabattan akkuma kanattiin dhumtu isaaniin jedhe. Eega akka jedhee booddee namicha tokkotu jira jedhe. Waggaa 3 itti dadhabee ijarraa dhabee. Sabooddee maal gootaa waan si dadhabsiise kana jennaan nan mura. Harka ol fuudhame. Waaqayyoon nama nadhu kun sin murin. Yeroo deebi'uu siif haa kennu. Lakki amiin jedhadha. Yeroo araaraa siniif haa kennu. Yeroo geeddaramuu siniif haa kennu. Hojjetaan sun hin boo'e. Boo'ee maal jedhe maalu nama gartan waggaa tokkoof yeroo naa kennu. Baakki gisee sixinye. Waggaa tokko duwwaaf yeroo naa kenni. Yeroo naa kenni. Mee ittan soqaa, mee ittan aramaa. Harka ol fuudhame sagalee guddaan iyyaati warra jirtan kun yaa Waaqayyo jedhame. Ammallee ani nageenye sagalee guddaan iyyaati yaa Waaqayyo jedha. Miillana nan dammaqa. Ittan soqaa. Nan aramaa. Al tokko carraa naa kenni. Mee jiruun fadha harkachii ol fuudhaa. Carraan kun siniif haa kennamu. Carraan ija godhachuu siniif haa kennamu. Carraan nama ta'uu siniif haa kennamu. Carraan geeddaramuu siniif haa kennamu. Carraan deebi'uu siniif haa kennamu. Mee namni sagaleen kun itti bu'e ammallee iyye yaa Waaqayyo jedhatu. Al tokkoof carraa naa kenni. Mee miillanaa deebi'aa laata gurbaan kun ittan soqaa. Mee lafa jirtu bartii obboleettiin kun ittan soqaa. Carraa naa kenni. Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 9. Yesuus akka jedhe nama tokkotu ture. Namni kun lafa tokko dhaabee qotee aramee dhagaa keessaa funaanee sanyii irra facaafatee deebi'een ija isaa fudhadhaa jedhee namootatti kennatee sokkeedha. Yesuus ta'innaa laata? Arbisa bantu lakkoofsa 9. Yesuus itti aansee fakkeenya kanaan namootatti hime. Namichi tokko muka wayinii baay'ee lafa isaarraa dhaabee namoota hojjetanii eeganis isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Achis baay'ee ture. Yeroon isaa yommuu ga'ee warri wayinicha eegan ija isaa irraa itti haa kennanii fi hojjetaa isaa tokko itti erge. Isaan garuu hojjetaa sana reebanii harka isaa duwwaa gad isa dhiisan. Hojjetaa kana biraa immoo itti erginaan isas reebanii salphisanii harka isaa duwwaa isa gad dhiisan. Isa sadaffaa immoo itti erginaan
isas madeessanii dallaa waynichaa keessa dadarbatanii gadi baasan. Ergasii abbaan waynichaa maal godhuu amma ilma koo isa jaallatamaa ittan erga tarii isa safeeffatu ta'aa jedhe. Warri eegduun garuu yommuu isa argan isa kana abbaan waynichaa kan dhaalu kottaa dhaalli isaa nuuf akka ta'utti isa ajjeefnaa waliin jedhan. Akkuma jedhanis dhaaba waynichaa keessaa diidatti baasanii isa ajjeesan. Egaa abbaan waynichaa maal isaan godha laatarii? Yesus deebi'ee dhufa. Waan nama dhibu qulfii dubbii tokko keessaa ija isaa wajjin hirmanna. Waan ati goote bu'aan ija isaa kanuma keeti. Ija isaa wajjin hirmanna. Yoo tulfaatte abbaa keessatti tulfaata, yoo salphatte abbaa keessatti salphata. Lafa fagoo deeme dhagaa keessaa funaanee lafa sirrii tokko irra facaasee ija isaa addaan hirannaa jedhe. Hojjetoonni garuu jedha. Namichi lafa fagoo waan dhaqeef nama ergate isaan kun raajota. Kitaaba Biligiraam irratti akka kaa'ametti warri ergaman kun waldaan kiristaanaa hundee raajotaatiif ergamootaa irratti ijaaramte. Warri ergaman kun isaan kun raajota iddoo aarsaatti du'an wangeela Maatewos boqonnaa 23 irraan argattu. Namatti ergateedha. Namatti ergate. Dhaqaa naa ilaalaa ija godhateera. Dhaqaa ilaalaa amantoota kana. Dhaqaa ilaalaa saba kana jennaan isaan hin tumanii hin caccabsanii nageenye. Ammas yeroo lammaffaa namatti ergate isas akkasuma godhaniidha. Isa booddee abbaan maasii akka jedhe tokkicha ilma koon erga. Mee ilmi koo dhaqu jennaan akka jedhan ahaa ishee laficha dhaaltu agarre. Ishee minaanicha fudhattu agarre jedhanii gadi baasanii ajjeesaniidha. Jaallattanii jibbitanis abbaan maasii hin dhufaa'edha. Maal ta'inna laata? Maal ta'inna laata? Amantoonni bara kanaa isin agalgaa'ota meeqa akka ajjeefne? Raajota meeqa akka ajjeefne? Silaa eega bunnaa xaxxuun nufi abaarsi balbala nu ga'e. Abaarsi mana jala nu ta'aa jira deemichaan bunnaa xaxxuu gabbayee ilaale. Lafatti nama hamatan. Namooti baay'een yeroo Waaqayyo isaaniif kennetti gargaaramuu dhiisanii yeroo hameetii yeroo dubbii godhu. Batalee torban darbe namoonni baay'ee keessan bilbilaa turtan barumsa roobii galgalaa irratti namni maali kan jedhu irratti. Warri roobiin hirmanne isiniif nira. Nama jechuun biyyoo jechuudha. Biyyoo irraa dhufe. Biyyoo jechuun qaama dhiqamee hin qulloofne jechuudha. Har'as boris biyyoo dhiqiin qullaa'u namni akkasi. Hamattus namni sanuma, jajjabeessuun namni sanuma. Kanaaf biyyoo irraa dhuftee biyyootti deebitaadhaan xumurame. Namni waaqarraa dhufe hin jiru. Biyyoo rumarraa dhufe. Gabri'eel lafa dhufe hin jiru, Mikaa'el dhufe hin jiru. Innis dadhabaa ta'u ati ni dadhaba, hamattus dadhabaadha. Yeroo silaa itti Waaqayyo wajjin dabarsinu kanaan finne. Amma yoo tokko namni tokko faarfachuu bahu, yoo lallabuu bahu, yoo raajuu bahu hin beeku waa'ee nama kanaa. Dhuguma beekta. Tuma sana ajjeefnu, isa kana ajjeefnu hin dhufa abbaan maasii. Ameen hin jettan isin. Batalee kutaa afuraffaa irratti torban lama booddee har'a lammaffaadha torban lama nu hafa. Sanyii iyyaa du'e jira. Qoraattii gidduutti kan biliqqile sun ituu iyyuu du'e har'akkas. Biqilanii dhaloota iyyaa du'antu lakkoomsan qaban. Kottaa yeroo Waaqayyo nuu kennetti gargaaramnu. Isaayyaas boqonnaa 5:5 jecha kana inni lafa isaa soqee dhagaa keessaa funaanee isuma silaarra deebi'a. Sanyii wayinii isa gaarii achi keessa dhaabe. Lakkoofsa 2 irratti akka jedha. Inni garuu ija dhaawaa godhate. Warri Yerusaalem jiraatan anaaf wayinii koo gidduutti afaradan jedhe. Waaqayyo akka jedhaa jira laata. Warri buraayyuu jiraatan anaaf saba kana gidduutti afaradan. Maalan isaan godhe. Eega jedhee booddee ejjennoo fudhate. Dallaan irraa diiga. Maasii gadhiifamen godha. Kosorruun irratti biqilcha. Bokkaan irraa kuta. Arbisimi tokko immoo dhaggeeffadhaa mini. Ani amma michuu koo isa jaallatamaadhaaf waa hedduu dhaaba wayinii isaatti weedduu na weeddisa.
Michuu koo gaara coomaa irraa iddoo dhaaba waynii tokko qaba ture. Inni lafa isaa soqee dhagaa keessaa funaanee sanyii waynii isa gaarii achi keessa hin dhaabe. Riqaas keessatti hin tolche. Iddoo iji waynii itti cuunfanis keessatti in ijaare. Ija waynii isa mi'aa akka godhatus in abdate. Waynichi garuu ija hadhaa godhate. Michuun koos egaa isin warri Yerusaalem keessa jirtan, isin namoonni Yihuudaas, anaaf iddoo dhaaba waynii koo gidduutti firdii kennaa. Kana caalaa iddoo dhaaba waynii koof maal gochuutu anarra ture? Anoo ija mi'aa godhata jedheen abdadhe. Waynichi garuu maaliif ija hadhaa godhate ree? Ani iddoo dhaaba waynii koo maal akkan godhu isinitti nan hima. Dallaa isaarraa nan diiga. Innis iddoo horiin dheeddu hin ta'a. Horiin kotteedhaan akka bal'eessitu kellaan dhagaa isaas nan diiga. Maasii gadhiifame isa nan godha. Damee isaas irraa hin qeexxaamu, jalas hin soqamu. Kosorruuf qoraattii achi keessatti hin biqilu. Bokkaan akka itti hin roobneefis duumessa nan abbooma jedhe. Nu haa gargaaru. Kana dhufaa jira. Kana dhufaa jira. Ija dhabdee dallaan sirraa diiga. Ergamoota akkas eeganiif sitti ramadaman sirraa kaasa. Akka hunduu si dhidhiituun godha. Yeroo waldaa kiristaanaa ammaaf biyya Itoophiyaa yaadadhu ergaa kanatti fakkaata. Waaqayyo eedduu siif ramade sirraan kaasin. Ameen. Kutaa sadaffaa torban itti fufnamee kaanee dhaabanna daqiiqaa 5. Eewutu ija godhachuuf malee laata? Eewuun ilaallata laata dubbiin kun? Maal akka ta'e hin beekwan Waaqayyo yeroon sii kennaa jedha. Lakki amiin jedhadhaa kaa. Mee ammallee dabalaati yeroo naa kenni Waaqayyo jedhame. Lafarraas nan muriin jedhame. Nan balleessin jedhame. Harka ol fuudhaatii mee araara kadhadhaa. Waan dubbii keerra darbine nutti baay'ateera lolli. Nu qalbii jijjiirranna gooftaa biyya keenya laali. Akka namaa miti matu gooftaa dubbii keessan ooltu. Meenu taraarame maaloo araarri nuuf baay'atu. Meenu taraarame maaloo araarri nuuf baay'atu. Harka ol fuudhaatti yaadaati. Barri keenya maaliif ta'ee barbaasa? Dhalli namaa utuma deemu. Dhalli namaa utuma deemu harca'a. Orada laba sheena da Kamsa musa. kee Yoo nurraa kaafte maal ta'a? Ka keenya wallifanne araarsi jechaa jirra. Abachana radanabu. Jikeenu na millatu yaa gooftaa Yesuus. Simmurin araarsi baay'isa. Harka keenya bal'ifanne Araarsi jechaa jirra. Jikeenu na millatu Ila radalabu. yaa gooftaa Yesuus. Barri keenya kuni barri keenya maaliif ta'e? Maaliif ta'ee barbaasa? Dhalli namaa Dhalli namaa utuma deemu harcaa hin fagaatu, fagoo hin ga'u. Dhalataan fagoo hin ga'u, namni fagoo hin ga'u. Agalgaa'iin fagoo hin ga'u, amanaan fagoo hin ga'u. Ka keenya bal'ifanne Araarsi jechaa jirra. Abbaa iji keenuu na millatu. Yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Itti yaadaa warri ergaan keessan ta'e. Harka keenya bal'ifanne Zaabieeroo. araarsi jechaa Radalabu jirra. radalabu. Iji keenuu na millatu yaa gooftaa Harka ol kaasaati araara waamamee dabalaati. harka keenya bal'ifanne Araarsi jechaa jirra. araarsi jechaa jirra. Iji keenuu na millatu. Iji keenuu na millatu yaa gooftaa Yesuus waaqarraa. Mallaata yaa gooftaa Yesuus dheekkamsi kee of baay'ate. Akka dubbiin kee nuun galle Maaltu bannaa keenya maaltu nyaate? bannaa keenya nyaate.
Mallata yaa gooftaa Yesuus Beekamsi kee maa baay'ate. beekamsi kee maa baay'ate akka dubbiin kee nuun galleef Maaltu hubannaa keenya maaltu nyaate. hubannaa keenya nyaate Hubannaa nuu kennine. hubannaa nuuf Dubbii kee keessa deebinee ilaalla. dubbii kee keessa deebinaa dhandhamannee keessa baanee gooftaa bu'aa maalii qabna Lafa jalaala. dhandhamannee Keessa keessa baanee baanee gooftaa bu'aa maalii qabna dhandhamannee keessa baanee gooftaa bu'aa maalii qabna eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabdee yeroo hundaa mucucaatti qalbii koo Argol fuudhaatime. anaaf kan naa ta'u cimsees kan na dhaabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammata yaadattu tan si eega eenyummaa koo beektaa si dhoksuun danda'u dadhabbii koo dhaabachuu dadhabdee yeroo hundaa mucucaatti Yaada. qalbii koo anaaf kan naa ta'u cimsees kan na dhaabu situ beeka eessannaa kan Yesuus ammata na yaadattu tan si eega eessannaa qabbaa koo ammata na yaadattu tan si eega eessannaa kan Yesuus ammata na yaadattu tan si eega nuuf kenni hubannaa 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 sabni hubannaa hin qabne hin gaalagalaa jedha dubbiin kee nuuf kenni kaawwannaa isaan baane galaa sabni hubannaa hin qabne hin gaalagalaa jedha dubbiin kee nuuf kenni kaawwannaa isaan baane galaa ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታadha. waaqayyoon waa gargaaru harka keenya mirgaa ol kaafnee waaqayyoon hin kadhannaa. Mee sagalicha keessatti of ilaalaa. Natti qabamtanii yoo jiraattan anis isinitti qabamee yoon jiraadhe ija baay'ee godhattu. Yoo natti gargar baatanii jiraattan garuu ija hin godhattanii hin muramtu. Wanti murame tokko immoo hin gogaa, wanti goge immoo ibiddatti nam'aa. Kanaaf waaqayyo akka nuyi muramnu hin barbaadu, ija akka nuyi godhannu barbaada. Kaayyoon muruun qabu waaqayyo. Kanaaf lapheen deebi'u yoo jiraate, garaan deebi'u yoo jiraate, har'a waaqayyo ulfinaan itti deebi'a. Balleesseera, dogoggoreera, soorii namni jedhu yoo jiraate, kaadheera irraan, dogoggoreeraan, balleesseeraan, amma garuu hundichatti jiraadha, amma garuu hundichatti deebi'een ija godhadha. Namni jedhu yoo jiraate, ganama kana waaqayyo ulfinaan itti deebi'a. Haleluyaa. Ganama kana waaqayyo ulfinaan itti deebi'aan jedhan. Mucicha akkas jedhe, abbaa hin barbaadu si wajjin jireenyatti fufuu waan ta'eef qabeenya koo naa hirii addan baay'ee. Qabeenya abbaan isaa firee erga fudhatee sokkee booddee, qabeenya sana nyaatee erga fixee booddee, hambaa booyyee nyaattuyyuu nyaachuuf kajeelee dhabedha sagalee waaqayyo. Gaaf tokko garuu yaada naanneeffateedha. Mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Mana abbaa koo keessa wanta nyaatan baay'eetu jira. Hojjetoota baay'ee jira. Yoon irraa hafee jira. Yoon akka mucaa ta'uudhaa baadhellee akka garbichaa ta'een jiraadha. Ka'een gara abbaa kootti deebi'e. Abbaan isaa yeroo hundumaa qara ilaala ture. Mucaan koo yoom dhufa? Yoom deebi'a? Yoom manatti gala jedha ture. Gaaf tokko isaa deebuu fuulleetti argee hin gammadeedha. Haleluyaa. Harka mirgaa ol kaasi. Ganama kana waaqayyo ulfinaan sitti deebi'u. Ganama kana ulfinaan gara keetti deebi'u. Fagootti gaafa argu hin gammade. Amma yeroon kun qubeelaa isaatti kaa, caammaatti kaa, uffata isa caalutti kaa, har'a sabadeetu argameedhe. Isa kufetu ka'eedhe.
Maqaa Yesuusiin ganama kan akkasiif haa ta'u. Yeroo itti kaatu siif haa ta'u. Yeroo itti jijjiiramtu siif haa ta'u. Yeroo itti haaroftu siif haa ta'u. Nama tokkoon kana daqiiqaa tokko caalaan kana harka mirgaa ol kaasaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin uffati ulfinaa sirraa fuudhame sun siif haa deebi'u. Ayyaanni sun siif haa deebi'u. Simboon sun siif haa deebi'u. Abjuun sun siif haa deebi'u. Ilaa saba koo waan tokkon jedha. Ganama kana nama deebi'uuf waan hundaa deebi'aaf. Waan hundaatu deebi'aaf. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa deebi'u. Erga deebite ayyaanaan siif haa deebi'u. Ulfinaan siif haa deebi'u. Ganama kana araarri siniif haa ta'u. Araarri mana keessaniif haa ta'u. Sin karadha gooftaa. Kunoo deebineerra. Sitti adda ba'uun keenya ija akka dhabnu nu godhe. Ija dhabuun keenya waan baay'eetti gogoo taanerra. Akkaawuntiin keenya gogaadha. Keessi keenya manni keenya gogaadha. Waan baay'eetu gogiidhaan nu jalaan rukutame. Waan baay'eetu januu godhachuu dide. Kunoo har'a sitti deebineerra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti deebi'uun jaalala kee haa ta'u. Saba kanatti deebi'uun jaalala kee haa ta'u. Guyyaa irraa kanaa jalqabanii ija godhachuu jalqabanii. Ijatti barbaaddu sana. Ijatti gammaddu sana. Maqaa Yesuusiin naqachuu jalqabanii. Yesuusiin naqachuu jalqabanii. Na duukaa harka mirgaa ol kaasaa. Akka ijaan godhanne kan godhu kan si maseensu humna du'ee du'aa ka'u Yesuusiin sirraa dha'eera. Dha'eera sirraa. Dha'eera mana keerraa. Dha'eera abjuu keerraa. Dha'eera mul'ata keerraa. Har'aa jalqabee ergamni abbaa ormaa isin irratti hin hojjetini. Mana keessan irratti hin hojjetini. Hafuura keessan irratti hin hojjetini. Hiikamaa maqaa Yesuusiini. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Sagalee nutti dubbatteef eebbifami. Kana caalaa nutti dubbachuu akka danda'an garbicha kee kana caalaa uraa irratti bani. Isaanis gargaari. Maqaan kee eebbifamu. Maqaa Yesuusiin nooraa. Daqiiqaa xiqqoodhaaf daqiiqaa 2-3 kan hin caalleef paasterii irraa san sila isinitti hime torbaarraa duula waan qabnuufi isa dhaggeeffanna.